Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa saatalaayit televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa Ahmadu Sinaa geessifnaa oduu waliin Tayyib Qaadiiti. Dhaabbanni mootummoota wal ta'anii daa'imman Itoophiyaa keessatti argaman beela hongeetiin miidhaman 130 ta'aniif gargaarsa midhaan nyaatamaa laachuuf akka ta'e beeksise. Dhaabbanni kun daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an rakkoo hir'ina midhaan nyaataa isaan mudateef dhaabbata mootummoota wal ta'aniitti gama birkii gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF'tiin qarshii yuuroo miliyoona 3 kan ta'u gargaarsa midhaan nyaataa hattamaatiif akka oolchu beeksisee jira. Gargaarsi argame kun daa'imman baay'ee miidhamaniif lubbuu isaanii baraaruuf kan oolu akka ta'es dhaabbatichi beeksisee jira. Hongee hamaa ta'e biyyattii mudate irraa kan ka'een balaan beellaa naannoo itti uumame naannoo Affaar, Soomaaliyaa, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa jiraattota argamaniif wal'aansi yaalaa gahaa ta'ee fi bishaan qulqulluu akka argatan beeksisee jira. Sababuma kana waggaa jalqabne kanatti qofa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'an 303 ta'an rakkina midhaan nyaataa hattamaatiif saaxilamanii jiru. Dhaabbata UNICEF'tti bakka bu'aa biyya Itoophiyaa kan ta'an Miss Gaaliyaan Maslaampoo namni jedhaman gamtaan Awurooppaa gargaarsa inni godheef galateeffachuun gargaarsichi daa'imman hongeen miidhamaniif lubbuu isaanii baraaruuf ni oola jedhanii jiru. Haala fooyya'ina tajaajila fayyaa biyyattii keessatti argamu irratti dhaabbatni isaanii hojjetaa akka turee fi gargaarsa midhaanii godhaa akka jirus ibsanii jiru. Keessumattuu bakkaa bakkatti socho'uun kan jiraatan horsiisee bultoota kan ta'an jiraattota naannoo Affaarii fi Soomaaleefis gargaaraa akka tures ibsee jira. Dararaa fi du'a daa'immanii hir'isuuf of ijaaruun barbaachisaa ta'uu isaa fi rakkoo yeroo uumamu callisanii taa'uu irraa furmaata hatattamaa barbaaduun akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo Affaar keessatti uumameen namoonni 20 ol ta'an lubbuun isaanii kan darbe yeroo ta'u miseensonni raayyaa waraanaa 2 haala wal fakkaatuun galaafatamanii jiru. Eeblee 2223 bara 2009tti piroojeektii sukkaaraa qasamii fi qabbanaaf jecha lafa qonnaa babal'isuuf gosoota Affaar gidduutti walitti bu'iinsa gaheen namoonni 23 galaafatamuu isaanii jiraattonni naannichaa isaatiif ibsanii jiru. Gosootni Ableek Adaalii fi Saadiyaa Buraa jedhaman waliin ta'uun mormii weerara lafaa akka hin gaggeessine dhorkuun hojiin gosoota qoqqooduu gidduu jiraatti raawwatamaa akka ture kan ibsan jiraattonni kun gosoonni lamaan walii isaanii yeroo walitti bu'an loltoonni naannichatti argaman tarkaanfii tokkollee osoo hin fudhatin callisuun ilaaluu isaanii jiraattonni kun dubbatanii jiru. Qaamolee lamaan irraa namoonni baay'een kan galaafataman yeroo ta'u walitti bu'iinsichi babal'achaa dhufuu isaarraa kan ka'een dhuma irratti loltoonni gidduu isaanii seenuun gosoota irratti dhukaasa bananii jiru. Jiraattonni kun tarkaanfii miseensota raayyaa waraanaa isaan irratti fudhatame ofirraa qolachuuf tarkaanfii fudhataniin miseensi raayyaa waraanaa 2 ajjeefamuun isaanis beekamee jira. Sirni biyya bulchaa jiru kanaan dura gosoonni kunniin sababa cilee baasuun akka walitti bu'an gochuun dhiyeessuu isaa jiraattonni naannichaa mormanii jiru. Shonkoora dhaabuuf jecha horsiisee bultoonni lafti isaanii isaan harkaa akka fudhatamee fi akkasumas waliin ta'uun mormii akka hin dhageessifne sochiileen garaagaraa raawwatamaa erga tureen booda walitti bu'iinsi kun ka'uu isaa burqaaleen keenya dubbatanii jiru. Yeroo darbe Itoophiyaa fi Suudaan gidduutti daangaalee isaanii irratti to'annaa jiru jabeessuuf waliigaltee irra gahameen loltoonni biyyoolee lamaanii naannoo daangaa kana irratti qubachuu isaanii hooggantoonni biyya Suudaan ibsanii jiru. Bakka bu'oonni biyyoolee lamaanii baatii darbe maree daangaa isaanii ilaalatu magaalaa Bahar Daaritti gaggeessaniin naannichatti godaansa seeraan alaa dallaalotaan raawwatamuu fi qoricha sanyii namaa hadoochuu ni to'atu loltoonni jedhaman akka qubatan waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Waraqaa waliigaltee kana mallatteessuu isaaniirraa kan ka'e loltoonni Itoophiyaa fi Suudaan magaalaa Kaartuum irraa maayila 300 irratti kan argamu naannoo daangaa lamaanii kana irratti to'annaa jalqabuu isaanii gaazexaan Suudaan Tribune gabaasee jira. Hoogganaa bulchiinsa daangaa Suudaan Sanaar kan ta'an Faayid Al-Wahalii Mahammad namni jedhaman naannoo daangaa irratti loltoonni biyyoolee lamaanii qubatan gocha daangaa to'achuuf itti gaafatamummaa kan qaban akka ta'e gaazexaa kanaaf ibsanii jiru. Itoophiyaanonni daangaa biyyoolee kana lamaanii irratti argaman murtee daangaa daangessuu gaggeeffamee jira kan jedhameen iddoolee Gadaarifii fi naannoo isheetti akka gadhiisan humnoota nagaa eegduu Suudaanii namoonni kun dirqisiifamuu isaanii ibsanii jiru. Hooggantoonni biyyoolee lamaanii naannoo daangaa biyyoolee lamaan kanatti gaaffii lafti kun kan kooti jedhuuf furmaata laachuuf daangicha akka daangeffamu waggaa tokkoon dura magaalaa Kaartuum keessatti waliigaltee irra gahuun isaanii kan yaadatamudha.
haa ta'u malee waliigalteen daangaa biyyoolee lammaanii kana daangessuu sadarkaa kamirra akka ga'e wanti ibsame tokkollee kan hin jirre ta'us loltoonni biyyoolee lammaanii daangaa kana irratti qubatan irra caalaatti namoota daangaa kana qaxxaamuran to'achuuf itti gaafatamummaan akka isaaniif laatame hooggantoonni biyya Suudaan sabquunnamtiilee oduuf ibsanii jiru. Haa ta'u malee daangaa biyyoolee lammaan kana irratti loltoonni biyyoolee lammaanii qubatanii argaman meeqa akka ta'an hooggantoonni biyyoolee lammaanii ibsi isaan laatan hin jiru. Itoophiyaa fi Suudaan baatii darbe waliigaltee walfakkaataa isaan godhaniin biyyi tokko mormitoota biyya isa kaanii yookaan garee mormitoota akka hin deeggarre waliigalteerra ga'uun isaanii kan yaadatamudha. Naannoo daangaa biyyooleen lammaan kun waldaangessan irratti yeroo garaagaraa humnoota hidhattootaatiin haliillaan irratti fudhatamaa akka ture sirni biyya bulchaa jiru ibsaa kan ture yeroo ta'u yeroo darbe hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen konkolaataa irratti haleellaa fudhatameen namoonni 10 ol du'uun isaanii kan yaadatamudha. Haala wal fakkaatuun daangaa biyya Suudaan qaxxaamuruun hidha guddicha laga Abbayyaa irratti haleellaa geessisuuf yaalii godhaa turan kan jedhaman shakkamtoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'an to'annaa jala oolanii jiru jechuun poolisiin federaalaa baatii darbe ifa godhee jira. Pireezidaantii haaraan biyya Soomaaliyaa Muhammad Abdullaahiin walamantaa dhabiinsa Itoophiyaa waliin uumamee jira jedhame irratti mari'achuuf roobii kaleessaa Finfinneetti doowwii gochuu jalqabuu isaanii raadiyoon Firaans Intarnaashinaal jedhamu hooggantoota biyya Soomaaliyaa wabii gochuun roobii kaleessaa gabaasee jira. Pireezidaant Abdullaahiin Itoophiyaa daawwachuu isaaniitiin dura biyyoolee 5 keessatti imala kan godhan yeroo ta'u turtii isaan Finfinneetti godhan barbaachisaa fi baay'ee rakkisaadhas jechuun ogeessa seenaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Jeneraal Dipreeniyoor namni jedhaman buufata reediyoo kanaaf ibsanii jiru. Pireezidaantichi hooggantoota Itoophiyaa waliin mari'achuuf yeroon inni itti fudhate kan kanaan dura pireezidaantiin biyya isaanii durii yeroon inni fudhate walii yeroo bira qabamee ilaalamu baay'ee kan dubatti harkifate ta'uu isaas ogeessi kun ibsanii jiru. Baatii lamaan dura biyyattii keessatti filannoo gaggeeffame mo'uu kan danda'an Pireezidaant Abdullaahiin loltoonni Itoophiyaa biyya isaanii keessaa akka bahaniif ijjannoo isaan fudhatan filannochaaf injifannoof akka isaan geessise ibsamaa kan turedha. Kanumarraa kan ka'een pireezidaantiin kun hanga ammaatti dhimma loltoota Itoophiyaa biyya isaanii keessatti argamanii ilaalchisee ifatti wanti isaan jedhan kan hin jirre yeroo ta'u dhimmichi turtii isaan Finfinneetti godhan irratti ni ka'a jedhamee ni eegama. Itoophiyaan humna naga eegduu gamtaa Afrikaa jalatti loltoota hirmaachifteetti dabalataan loltoota lakkoofsi isaanii hin beekamne baay'ee ta'an bulchiinsota Soomaaliyaa adda addaa keessatti bobbaasuun ishee kan yaadatamudha. Haa ta'u malee ejjannoon Itoophiyaan qabdu murnoota siyaasaa biyya Soomaaliyaa biratti garaagarummaan yaadaa kan jiruu fi haalli kun baatiileen dura filannoo gaggeeffamee ture irratti mul'achuu isaa hooggantoota Soomaaliyaa wabii gochuun sabquunnamtiileen garaagaraa gabaasaa turanii jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa kun turtii guyyaa 2 Itoophiyaa keessatti godhanuun Itoophiyaan walitti dhufeenya kan qabduu fi ofii ishee biyya bilisa gochuun kan of ibsite dhimma Soomaalilaandii irratti akka mari'atanus buufanni reediyoo Firaans gabaasa isaa irratti tarreessee jira. Kun kanaan osoo jiru roobii kaleessaa Finfinnee kan seenan Pireezidaant Abdullaahiin haala nageenya biyya isaanii ilaalchisee hooggantoota gamtaa Afrikaa waliinis marii bal'aa ta'e akka gaggeessanu beekuun danda'amee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya xumurree jirra. Qophiilee hafanii wajjin turtii gaarii.